Uummanni Tigray muddama cimaa keessa jira. Namoonni dhuunfaa humna qaban tikkeetii xiyyaaraa Maqaleedhaa gara Finfinnee imaluu bitataniiru. Yeroo ammaa kanas dursee uummanni wal dorgomee bitaa waan tureef tikkeetiin xiyyaaraa yeroof dhumateera. Jiraattonni magaalaa Maqalee fi naannoo ishee immoo maallaqa baankii qaban guyyaa guutuu hiriira galanii baafataa jiru. Gariin achumaan baankii irraa gara gabaatti fiigaa waan nyaatamu shamatataa jiru. Kun hundumtuu erga duumessi waraanaa isaanirra marsuuf jalqabee waan uumamedha. Dabalataan uummanni Tigray hiriira ba'uun warra dibbee waraanaa walitti rukutaa jiraniin gateettii itti ammas waraana baannu hin qabnu waraanni nu haa ga'u jedhaa watwaataa jiru. Isaan garuu waan gurra qaban hin fakkaatani. Waraana waggaa lamaaf mootummaa federaalaa fi TPLF wajjin kanaan dura Tigray irra tureenis gama lameeninuu namoonni miliyoona 1 ol ta'an dhumuu fi miseensi loltoota mootummaa federaalaa TPLF'n booji'amanii ammallee mana hidhaa dhoksaa Tigray keessa jiraachuun isaanii ibsamaa jira. Kana malees Tigray keessatti yaaddoon sanyiin isaanii baduu hammaachuun sanyiin dhiiraa qarshii 10,000 gurguramaa jira. Oduun jedhu kanaan dura bahaa tureera. Amma immoo TPLF bakka lamatti cabuun gaaddidduun wal waraansaa isaan irratti jalqabeera. Gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuu humnaan magaalaa guddoo Tigray, magaalaa Maqalee fi magaalota akka Addagraatii fi biroo to'atee aangaa'ota bulchiinsa yeroo hedduu sidhee jira. Yeroo kanatti ammoo waraanni Eertiraa mufata qaburraa kan ka'e jarreen lamaan gidduu seenuun wallabdichaa ni babal'isa. Sodaan jedhu uumamaa jira. Ofii uummanni Tigray amma waraanichatti ni hirmaataa laata? Dubbichi karaa nagaamoo waraanaan goolabama. Tigray Eertiraatti cittee biyyi saba Tigree guddichi TPLF fi abjootaa oolan ni hundeeffamamoo ni hafa laata? Maaltu adeemsifamaa jira? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Lammiileen Tigray hiriira ba'uun eenyuyyuu gateettiitti waraana biraa baatu hin qabu jedhan. Uummanni Tigray waggoota dheeraaf waraanaa keessummeessaa tureera. Sanyiin isaas lafarraa duguugamaa tureera. Amma immoo wal waraansaa aangaa'onni isaanii quqquufoo lama walirratti banuuf jiraniin deebisee uummanni kun adabamuuf jira. Waraanni hamaan naannoo Tigray keessatti lubbuu namoota miliyoonatti dhiyaatan galaafate sadaasa 2022 waliigaltee Pretooriyaan xumurame. Amma waraana ture kanarraa hin damdamatiin kan jiran jiraattonni magaalaa guddoo naannichaa Maqalee irra deebiin gara waraanaatti seenamaa laata jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaa jiru. Magaalaa Maqalee keessatti uummanni wanti hamaan yoo dhufeef jedhee qophaa'aa jira. Gatiin shaqaxaa dabalaa dhufuu hordofee namoonni yeroo dubbiin hammaateef jedhanii shamatachaa jiru. Magaalatti gadhiisanii ba'uudhaaf maallaqa kan qaban ammoo gara Finfinnee deemuudhaaf tikkeetii xiyyaaraa kutachaa jiru. Balalliiwwan xiyyaaraa Maqaleetii gara Finfinneetti taasifamuu guutummaan guutuutti guyyoota dursee muramee dhumee jira. Jiraataan tokko kun hundi kan ta'aa jiruuf yaaddoorraa kan ka'edha jechuun BBC'tti himeera. Tigray waraanaa waggaa lamaaf turee fi lubbuu namoota miliyoonatti dhiyaatan galaafateera jedhamuuf giddu galeessa turte. Jalqaba sadaasaa bara 2022 qaamoleen warwaraanan ijoo lamaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigray waliigaltee nagaa mallatteessuu isaanii hordofee dhukaasii dhaabbateera. Kunis hanga filannoon gaggeeffamutti naannicha akka gaggeessuuf bulchiinsi yeroo ce'umsaa akka hundeeffamu taasiseera. Ata'u malee erga yeroo dhiyootiin asitti aangaa'ota olaanoo TPLF fi bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigray gidduutti sababa aangootiif walgaarreffannaan dabalaa dhufeera.
Bulchiinsi yeroo ce'umsaa namoonni TPLF tokko tokko aangoo humnaan fudhachuudhaaf yaalaa jiru jechuun himata. Gareen lamaan inni tokko isa kaan qaama alaa socho'an waliin hojjetu jechuudhaanis wal himatu. Waliigalteen nagaa bara 2022 mallatteeffame diigamuu danda'a. Kanarra darbees Itoophiyaa fi biyya ollaa taatee Eertiriyaa gidduutti walitti bu'iinsi jalqabuu danda'a yaaddoon jedhus daran dhalateera. Mootummaan Eertiriyaa yeroo waraana Tigraay mootummaa Itoophiyaa deeggaru kallattiin loltoota bobbaasuun Tigraayin himatameera. Haa ta'u malee hariiroon biyyoota lamaanii waliigalteen nagaa Piriitooriyaa mallatteeffamuu hordofee laafaa dhufeera. Jiraattonni magaalaa Maqalees yeroo itti aanutti walitti bu'iinsi uumamuu danda'a yaaddoo jedhu qabu. Kophee qulqulleessuun kan jiraatuu fi umuriin isaa 20moota keessa kan ta'e kan tilmaamamu Tasfaay Gabra Egziyaabiheer dargaggoonni walitti bu'iinsi isaan nuffisiiseera jechuun BBC'tti dubbateera. Yeroo waraana sanaa namoonni baay'een waraanuudhaaf fedhii qabu ture amma garuu nuffaniiru. Ijaa kanaaf waraanni nu nuffisiiseera jechuun BBC'tti himeera. Kuduraalee fi muduraa gurguruun kan jiraattuu fi umuriin ishee waggaa 50moota keessa kan taate kan tilmaamamu Hayimaanoot Gabra Maariyaam ammoo bara 2020 yeroo waraanni Tigraay jalqabeen booda ijoolleen ishee lamaan gama Tigraayin waraanatti makamuu dubbatti. Intalli ishee nagaan yoo deebitu ilmi ishee garuu miidhaan qaamaa isa mudatee lubbuun deebi'eera. Gara bakka dukkanaatti deebi'uu akka hin barbaanne kan ibsitu Hayimaanoot haalli amma jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun BBC'tti dubbatteetti. Amma madaa fi godaannisaa waraanaa yeroo darbee waliin jiraachaa jirra. Irra deebi'uun imimmaan keenya dhangalaasuu hin barbaannus jettee jirti. Tsagaan Ashkaasaa Tigraay giddu galeessaa Shiree kan jiraattu yoo taatu qabsooftuu duraaniidha. Yeroo waraanaa sanatti illee miilli ishee akka malee madaa'eera. Yeroo ammaa kiraanchiidhaan deemaa kan jirtu yoo taatu wallaansa fayyaa fooyya'aa ishee barbaachisa. Waraanni maatii kiyyaa gaaga'eera jechuudhaanis BBC'tti himteetti. Qaama miidhamtuudha dinagdeen maatii ishee laamsha'eera. Sana irra deebi'ee arguu hin barbaadu. Buqqaatonni dunkaana keessa jiraataniyyuu gara qe'ee isaaniitti hin deebine. Ijaa kanaaf waraanni nu ga'eera jechuudhaan komii qabdu dubbatteetti. Itti dabaluun namni kamiyyuu marsaa waraanaa kan biraa keessummeessuu hin danda'us jetti. Naannoon Tigraay miidhaa hamaa waraanichi qaqqabsiiserraa guutummaan guutuutti hin damdamatin jira. Buqqaatonni gara miliyoona tokkootti siqan ammallee gara qe'ee isaaniitti deemuu hin dandeenye. Bu'uuraaleen misoomaa murteessoo ta'an tokko tokko kanneen akka manneen barnootaa, dhaabbileen fayyaa dabalatee ammallee hin suphamin jiru. Magaalaa guddoo naannichaa Maqalee yaaddoon ifatti mul'atu jiraatus jireenyi idilee garuu itti fufeera. Daldaalli fi suuqiiwwan akkuma duraan turetti hojjechaa jiru. Daandiiwwan irrattis humnoonni nageenyaa hedduun hin mul'atani. Haa ta'u malee magaalaan waraana Afrikaa keessatti gaggeeffame keessaa isa hamaadha jedhamee dhiyeenyatti keessummeessite. Maqaleen jiraattonni ishee tokko tokko sochii jiruu fi ibsa kennamuu dadammaqinsaan itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Kaaffee bunni keessatti gurguramu tokko keessatti dargaggoonni walitti qabamanii jiran ija isaanii bilbila isaanii irraa osoo hin buqqifatin yeroo tuttuqan mul'atu. Dhiyeenya kana pirezidaantiin bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigraay kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa aangaa'ota federaalaa waliin mari'achuuf dubbii jedhuun ergaa Finfinnee deemeen booda gaaffii gaazexeessitoonni dhiyeessaniif deebii kennee ilaalaas turan. Kaaffee biraa keessatti akkuma kana dargaggoonni tokko gaafa kamisaa garee TPLF mormituu ta'een kantiibaa haaraa magaalaa Maqaleetti muudamee uummata tasgabbeessuuf maal akka dubbatu dhaga'uuf eegaa jiraachuu dubbatu. Namni hunduu guyyoonnii fi torbanoonni itti aanan maal akka fidee dhufuu ilaaluuf waan eegaa jiran fakkaatu. Gama biraatiin mootummaan federaalaa Itoophiyaa gareen TPLF tokko humnoota alaa biyyattii morman waliin hidhataa fi walta'iinsa qaba jechuun yeroo jalqabaatiif himate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Geediyoon Ximootiyoos kana kan jedhan magaalaa Finfinnee keessatti wayita pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waliin haala naannicha keessa jiru ilaalchisuun dippiloomaatotaaf ibsa kennanitti ture. Ministeerichi himannaa kanaaf kan biraa garee TPLF tokko irratti wayita dhiyeessanitti walitti dhufeenyi jedhame kun humna alaa kan waliin akka ta'e maqaa hin dhoofne. Wallabdeen aangaa'ota TPLF jidduutti uumame cimuudhaan baatiiwwan darban keessaa gareen TPLF durataa dhaabbatichaan durfamu Eertiriyaa waliin walitti dhufeenya taasisaa jiraachuu kaasuudhaan irra deebi'amee himatamaa tureera.
Obbo Geetaachoo Raddaa kanaan dura ibsa kennaniin aangaa'onni waraanaa siyaasaa tokko tokko Eertiriyaa waliin walitti dhufeenya taasisaa jiru jechuun himachuun isaanii ni yaadatama. Gareen Dabratsiyooniin durfamu garuu himannaa irratti dhiyaataa jiru kana irra deddeebiin waaqataa jira. Dippiloomaatota teessumni isaanii Finfinnee ta'ee ibsa kennameen mootummaan Itoophiyaa garee TPLF tokko humnoota alaa wajjin walitti dhufeenya uummachuun alattis walitti bu'insaa kaasuudhaaf yaalii taasisaa jira jechuun himateera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Geediyoon Ximootiyoos mootummaan isaanii haala naannoo Tigraayitti mudatee itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kaasuudhaan gareen TPLF tokko humnaatti fayyadamuudhaan ifatti mootummaa yeroo diiguudhaaf yaalaa jira jedheera. Kunis baatiiwwan dhiyeenyaas muddama naannoo Tigraayitti mudatee ilaalchisuun ibsa ifatti mootummaa jiddu galeessaan kenname kan jalqabaati. Muddamni baatiiwwan muraasa darban aangaa'ota adda bilisa baasaa Tigraay yookaan TPLF keessatti mudatee walimannaa bira darbuudhaan haala meeshaa waraanaatiin deeggarameen sadarkaa dhaabbilee bulchiinsaa to'achuurra ga'eera. Gareen TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu muudamtoota bulchiinsa yeroo naannichaa kaasuudhaan itti gaafatamtoota mataasaa muuduu eegaleera. Gamtaa Afrikaatti Koomishineerri Siyaasaa Nageenyaa fi Tasgabbii Ambaasaadder Baankolee Adiwooyyee gama isaaniitiin haalli naannoo Tigraay keessa jiru karaa nagaatiin akka furamuuf hunduu carraaquu qaba jedhaniiru. Gamtaan Afrikaas rakkinichi gara nagaatiin furuudhaaf carraaqqii taasifamu deeggarsa barbaachisu akka taasisu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Waltajjii haalaa yeroo naannoo Tigraay keessatti ta'aa jiru hawaasa idil addunyaaf ibsuuf qophaa'e kanarratti Dr. Geediyoon Ximootiyoos Pirezidaantii bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa fi dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa argamaniiru. Ameerikaa, Biriteen, biyyoonni Awurooppaa muddamni garee TPLF lamaan kan Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu gidduutti uumame naannichaa yaaddoo keessa galchaa jiru kana mariin akka furamu waamicha taasisaniiru. Biyyoonni lixaa kunneen ibsa waloo karaa embaasiiwwan isaaniitiin kamisa baasaniin muddamnii fi walgaarrifannaan amma naannichatti mul'atu kun gara walitti bu'insaatti deebi'uu hin qabu jechuudhaan ibsaniiru. Mootummaan Eertiriyaa gama isaatiin walii galteen nagaa Piriitooriyaa waraana Tigraay dhaabsisee booressuuf yaada akka hin qabne ibseera. Kanarratti ibsa dubbii barbaacha Ministeerri Odeeffannoo Itoophiyaa waa'ee buufata doonii galaana diimaa ilaalchisuun kennitu qoqqoodiinsa uumaa jira jechuun Eertiriyaan himatteetti. Ministeerri Odeeffannoo Eertiriyaa Obbo Yamaanee Gabramasqal ibsa kennaniin Eertiriyaan garaagarummaa gartuuwwan siyaasaa TPLF keessa jiran adda addaa gidduutti uumame cimsuudhaaf yaada uumaa hin qabdu jedhan. Obbo Yamaaniin himannaa humnooti Eertiriyaa Itoophiyaa keessa akka jiran dhiyaate ilaalchisuun deebii kennaniin wallabdee biyyattii keessatti mudatee haguuguu irratti kan kaayyeffate ta'uu ibsaniiru. Akkuma kanaan duraa yeroo adda addaa cimsitee ibsaa turteetti Eertiriyaan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa booressuuf yaada hin qabdu jechuun Asmaraan ibsaa kamisa bitootessa 13 bara 2025 kenniteen ibsiteetti. Kana malees waliigalteen Piriitooriyaa garee TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti mallattaa'ee dhimmoota keessoo Itoophiyaa ta'uu ibsan Obbo Yamaaneen. Hooggantoonni TPLF fi humnooti Tigraay muraasni kanneen pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa irratti ejjennoo fudhatan Eertiriyaa waliin hidhata qabaachuu himatamu. Gaggeessaa bulchiinsa yeroo Tigraay kan ta'an Obbo Geetaachoo Raddaa kamisa Finfinneetti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Eertiriyaa dabalatee jeequmsa Tigraay keessatti uumamerraa fayyadamoo kan ta'an giddu seentummaa alaati jechuudhaan kaasanii turan. Haa ta'u malee michoonni Dr. Dabratsiyoon himannaa Eertiriyaa waliin hidhata qabu jedhu kana ni haalu. Wallabdeen marsaa biraa uumamuufis bu'uurri hin jiru jedhu. Qondaalli Eertiriyaa kun itti dabaluudhaanis biyyi isaanii wallabdee gartuulee TPLF jidduutti uumame keessaa akka hin seenne kan falman yoo ta'u qoqqoodinsi TPLF kan naannicha keessatti wallabdee siyaasaa fi nageenyaa uume kunis rakkina hin barbaachifnee fi kan uummata Tigraay irratti balaa gara biraa hin barbaachifneef kan ittifamuu danda'u fidaa jirudha jedhan. Eertiriyaan waraana waggaa lamaaf naannoo Tigraayitti gaggeeffamuun lubbuu namoota hedduu galaafate irratti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbachuun humnoota Tigraay waraanaa turte. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqiin waliigaltee Piriitooriyaa erga mallatteeffamee booda gaafiif deebii taasisanii dhukaasa dhaabuu deeggarsa Ameerikaa
Ameerikaa fi Gamtaa Afrikaatiin raawwatame kun tooftaa jeequmsaati jechuudhaan ibsanii turan. Haa ta'u malee waggoota dhiyeenya keessaa erga hariiroo cimaan Asmaraa fi Finfinnee gidduu ture laafataa deemeen booda walitti dhufeenyi Maqalee fi Asmaraa gidduu uumamuu isaa morkatoonni TPLF hundi mirkaneessanii jiru. BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.